akkuma seentaniin ilmaan Oromoo qaqqaalii gaggaarii abdii koomedii naa fida jabaadhaatii sheer godha biraan nagaa abdii koomedii naa fida. Ayo bagana yeddani dafa sheer na goda abdii koomedii tu biraan nagaa yaa haadhisaa barbaadaa ture. Hirrafu wallahi rafiinsa keessaan ka'eera. Hirribarraan ka'e dirqama laayivii waraabuu fi mitiyyuu lakkoofsa abdii koomedii hin qabu nama haadha isaa beeku argadheera isa naa fidaa jabaadhaati. Muuziqaalee baay'ee banuun barbaadu yoo ilmaan Oromoo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa jirtanii fayyaadha. Na hoffalcha sa'aatii kana laayivii seenu kootitti hirribarraa ka'eetiin seene. Abdii koomedii lakkoofsa isaa hin qabuyyuu barreesseen tureera amma daqiiqaa muraasa booda namni abdii koomedii lakkoofsa isaa hin qabu dafa abdii koomedii naa fida nama haadha isaa beeku hundi kennaa waa'ee haadhaan beekna nama haadha isaa beeku argadhee ture na dubbisanii turanii bilbilli isaa kan inni gadhiisee jiru hin hojjatu naan jedhanii itti bilbilaa turanii akkasuma ani lakkoofsa isaa hin qabuyyuu itti dawwaluudhaaf jechuudha lakkoofsa isaa hin qabu nama haadha isaa bakka hunda isaa akkaataa inni himate saniini haadha isaa jechuudha waa hunda isaa beekutoo na qunnamee ture amma. Abdii koomedii akkasuma nama haadha isaa beekutu na qunnamee ture jabaadhaatii naa fidaa abdii koomedii barbaadaa isiniin jedha ilmaan Oromoo. Akka abdii koomedii na dubbisuun barbaade sheer godhaatii daqiiqaa muraasuma dubbachuu barbaade dhufe sheer godha akka inni na dubbisu isa biraan nagaa isiniin jedha ilmaan Oromoo qaqqaalii gaggaarii. Abdii qoyinaa obsi habiibii. Kanaaf warri laayivii maal godhu amma seente jettan hirriba keessan ka'an iyyuu rafaan ture hirriba keessaa ka'ee dhugaa dubbachuu fi waa'ee mucaa sanii baay'ee na cinqee jira. Namni haadha ofiitiif hin cinqamne jechuudha. Eenyuufuu hin cinqamuyyuu jechuudha. Cinqiin amma mucaan kun cinqamee jiru cinqii kenna hunda cinqii Oromoo hunda dhugaa dubbachuuf asirra baaneen dubbanne malee organni gaafa baay'ee dubbateeti baay'ee jeeqamaa jirra baay'ee barbaadaa fi jirra ijoollee baay'ee quunnamnee barbaadutti jirra. Abdii mee keessaa baay'ee deebii ishii garuu feesbuukas gubee deebiseera hin baay'ee maal akka ta'e hin beeku keessaa baay'ee deebii viidiyoo mul'isu. Kanaaf sheer godhaa warroonni amma na jala jirtan kunni hammummaa na jala jirtan abdii koomedii naa fida akka keessaan na dubbisu peejii isaa malee dammu feesbuuka isaa ka dhuunfaallee hin qabuyyuu ani lakkoofsa isaallee hin qabuyyuu na dubbisaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuu waa'ee mucaa kanaa baay'ee yaaddoo guddaa nutti ta'ee jira. Cinqamiinsi inni cinqamaaru kun baay'ee tokko wallahi nutti dhagaamee jira. An akka kootitti baay'ee nutti dhagaamee jira. Haadha jechuun jannata addunyaati jechuudha waan ta'eef dhugaa baay'ee nutti dhagaamee jira. Naasuuf gammachuu godhee hirriba keessaa ka'ee baqanaan gammadeesi nannayeesi soka nagatii ta'ee fi dirqama na dubbachiisuu qaba ka deebi'ee yeroo lakkoofsa isaa argadheetti dubbadha jedhee deebi'ee rafuudhaaf ammoo garaan koo hin danda'u yugaan ta'eef laazima immoo qalbii isaa ta'ee butteettu tan akka inni itti gammadeetiin tasgabbaa gochuun dirqama Oromummaatti dirqama kenna waan ta'eef mucaa kana jabaadhaatii naa fidamee rabbii jedha sheer godhaa biraan nagaa ilmaan Oromoo qaqqaalii gaggaarii. Warri haasofni mucaa kanaa isinitti dhagaameetiin baay'ee tokko isinitti dhagaameetiin jedhee haadha barbaadachuun isaa kun bakka keessan bu'aati. Haati akkam nama gooti kan jedhu laalaati warri isinitti dhagaame abdii koomedii sheer godhaa biraan nagaa naa fidaa akka na dubbisuun barbaada. Waa hundaani jechuudha shakkii tokko malee jechuudha nama haadha isaa. Manallee fideetiin itti agarsiisu usuwan biyya jiru ta'eeti manallee fideetti agarsiisu wanta hunda isaa ragaa waliin argameefii jira waan ta'eef
karaa fagoo deemuu isaa irra karaadhuma gabaabaa dhiyoodhaanii dhufamee jira argamteettii fi haati isaa nama lubbuudhaan jiru alhamdulillah rabbil alamin nu lubbuudhaan jirtiyyuu jenneetiin tarii yookiin abbaan kun ajjeesee dhossee jira haadha tana kan jedhu fa'atu shakkii kana fa'atu nu keessatti uumamaa ture alhamdulillah rabbiin ammallee umurii isii haa dheeressuu fi wallaahi lubbuudhaan jirti haati isaa namuma lubbuudhaan jiru mucattiita. haati isaa nama lubbuudhaan jiru alhamdulillah rabbil alamin baguma lubbuudhaan nu jiraattee lubbuudhaan hin jirti dafaati abdii koomedii naafidaa isiniin jedha argamtee jirti haati isaa inshallah taan inni irratti ammoo jechuudha haa adda baafatee mirkaneeffateetiin jedhuu fi asirra bahee dubbataa jira meesheer godhaatii biraan naagayaa abdii koomedii isiniin jedha ilmaan oromoo qaqqaalii dhugaa dubbachuu waa'ee mucaa kanaa baay'ee wayii nutti dhaga'amee jira ana garuu baay'ee tokko jechuudha keessa koo na miidhee jira wallaahi dheebuun inni bara dheeraa jechuudha akkasitti dheebotee liqimsee dadhabee gaafa isaa gamteetiin jettu as bahee oromootti futtaafatee dubbatee uduu inni hin dubbanneeti osoo inni hin dubbanneeti nummaanuu hin barbaannuu fi nummaanuu namoota harargee namoota qunnamnee barbaadaa fi jenneetiin dubbatuu hin dandeenyu gubaa isaa hin keessa isaa jiru hin beeknu keessa isaati gubaa isaa ol baafatee nutti qoodamee jira nullee dirqama oromummaa dirqama lammummaa irraa qoodamneetiin ammoo dheebuun dheebute kana ammoo dheebuu isaa baasuun dirqama kenna waan ta'eef haadha isaa kana ammoo akka inni qunnameetiin qalbii isaa ta dheebotte tana fayyiseetiin taasgabbeesseetiin jedhu tana jedhu keessa na dubbiftee barbaanna waan ta'eef arabu maal jetta barbaanna waan ta'eef abdii naafidaa jabaadhaati ilmaan oromoo qaqqaalii atinatti qoosaa keessa hin jiru ilmaan oromoo qoosaa miti ani rafaan ture dhugaa dubbachuudhaaf hirribarraa gaddeephee achitti maradhee rafuun dadhabee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha akkuma hirribarraa ka'eeni akkuma hirribarraa ka'eeni naa bilbilameetiin natti himamee jennaani barreesseen ture abdii lakkoofsa abdii koomedii hin qabuuti abdii koomedii naa barbaada lakkoofsa isaa akkana dubbisu isiniin jedhee jira amma abdii biraan naagaa gabaabamatti isinirraa bayaa abdiin sagalee kana haa dhaggeeffateetiin akka keessaan dhufee na dubbisu isiniin jedha dafaa isa naa fidaa sheer godha nama 100 fi inshallah 63tu na laalutti jira namoonni kun sheer godha abdii biraan naagaa keessa nama warra dubbista isa dubbistaniillee naqunnama akka inni naqunnamu godha isiniin sodaa ilmaan oromoo qaqqaalii wallahi baay'ee natti dhaga'amee jira rakkoon mucaasanii inshallah rabbiin qalbii isaa haa qabbaneessu rabbiin inshallah isa haa gammachiisu hundi kenna arabu invaayitiin didee jira wallahi maal akka ta'eeru hin beeku feesbuukiin kan koo invaayitii viidiyoo namaa mul'isu mee duubatti deebii ka'ii keessatti deebi maadire maal akka ta'eeru hin beeku invaayitii naaf hin agarsiisu yoo viidiyoo keessan hin mul'isu so akkasii isiniin jedha dhugaa dubbachuu fi haadha jedhamee gadi bu'aa hubadhaa isiniin jedha ilmaan oromoo haadha jechuun badhaasa dhugaa dubbachuu fi inni nu nama obsa qabu nama obsa qabeessa baay'ee nama obsa qabu mucaan koo haganaa obsuu isaa abdii julullee okay senye itti yoo itti bilbiltee jiraatte irraa bayaati sirraa kaaseera irraan bayaa ani baazawee suman barbaada waan ta'eef dafiina dhaqqabii jedhaani kaashii dafii itti naa bilbilee haa dhufuute nan barbaada obboleeyyan koo invaayitii viidiyoo naan mul'isaan jiru okay irraa ba'aa zeeniin bilbilas laayivii irra jiru irra keessa jira masmarri okay keessaan bayaa laayivii irraan bayaa akkasii ilmaan oromoo qaqqaalii gaggaarii galatoomaa maaliif dhugaa dubbachuu waa'een haadhaa kun xiqqoon qabduyyuu xiqqoodha jedhanii tuffatanii bira darbuun hin jiru wanti haadhaa baay'ee ulfaataadha darajaa haadhaa rabbitu ol kaaseeyyuu namiti simiti darajaa haadhaa jechuudha rabbitu ol kaaseeyyuu waan ta'eef darajaan haadhaa guddaadha olmaan haadhaa guddaadha
dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko waan nama mararu kanaaf galatoomaa ilmaan Oromoo abdiin itti bilbileera cidhaarraa irraan bayaati nagaa naaturaa. Abdi asirran jiru bilbila kana keessa jira gatii ta'ee fi irra laazima irraa bahuu qaba live irraa bahuu qaba waan ta'eef akka itti sirraa kaasu hin jiru live irraa bahuu qaba yookaan qo'i messengeraan sitti dawwala. Kanaaf galatooma ilmaan Oromoo abdii si bilbilli as keessa jira akka itti si dubbisu hin jiru iyyuu. Okay. Lakkoofsa abdii naa ergitanii galatoomii. Abdii messenjera kaas. Messenjeri kee ofirraa nama finqila ammoo. Okay, karas akkasii galatooma ilmaan Oromoo inshallah rabbi gammachuu tana nan gammade dhugaa dubbachuuf naasuuf gammachuullee godheen seene nan gammade rabbiin gammachuu kana dhugaadhuma nuuf haa godhu inshallah rabbiin nu haa gammachiisu gammachuun obboleessa keenya gammachuu kiyya gammachuu keeti Oromoo ko yeroo gaddaallee waliin gaddaa yeroo gammachuullee waliin gammaduun keenya dirqama Oromummaati waan ta'eef yeroo namni tokko si biraa gaddu atis waliin gaddi yeroo namni tokko si biraa gammadu atis waliin gammadi. Kanuma isiniin jechuu barbaada rabbiin kana keeriidhuma nu haa dhageessisu kanuma caalaa gammachuu isaa nu haa dhageessisu inshallah akkas isiniin jedha ilmaan Oromoo qaqqaalii gaggaarii galatooma shirnaa godhaatti biraan naagaasi akkasuma abdiifa biraa argadhe jedhee abdiin qaba dura abdiifa onlaayinii irra jiraniyyuu ijoollee onlaayinii irraa dhabeetiin barreeffama gadhiisee booda ammoo kalaasii buluun qabu jedhee live seenuu danda'e sa'aatii kana isiniin jedha ilmaan Oromoo naaf folchaa warri ribarraa isin kaasellee naaf folchaa isiniin jedha maaliif dirqama Oromummaatitu asirra na fide waan ta'eef galatooma isiniin jedha nagaan naa bulaa ulfaadhaa isiniin jedha ilmaan Oromoo qaqqaalii gaggaarii warri haadha qabdan ammoo kan dhabi kun akkanatti barbaadata akkanatti ammoo cinqamee barbaadata ka haadha usuu qabdan bilbiluu fi diddanii itti boontanii darbitanii yookiin ji'a tokko ji'a lama keessaa yeroo tokko dubbistanii haati akka makkisiin nama marartu oolmaan haadha akkamii akka ulfaatu asirra hubachuu qabdanii ijoolleen naa bilbilanii jiranii fayyaanaa ta'a ulfaadhaa galatoomaa rabbiin kana caala gammachuu walitti nu haa deebisu yoo gammachuu gahaa arganne walitti deebina isiniin jedha nagaa naa tura.